Baay'een keessan ammallee dubbiin kun isiniif garuu dhiisuu danda'a. Akkuma kitaaba qulqulluu irraa ammaan dura isiniif dubbise akka ergamoonni laga kana keessatti hidhamanii jiran dhageessanii dubbiin kun dhugaaf soba akka ta'e mee viidiyoo kana laala. Akkuma dhageessan sansalata ergamoonni kun ittiin hidhamanii fi sagalee iyya isaanii dhaggeeffadhaa. Viidiyoon kun viidiyoo dhugaa iddoo kanatti waraabamedha. Addunyaa bal'oo fi guddoo kana hunduu ni dhaga'e malee yoom akka jalqabdeef yoom akka goolabamtu namni qabatamaan ijaan argeera jedhu tokkollee hin jiru. Amantii tokko tokko keessatti du'a booda warra gaarii hojjetaniif jireenyi akkasumas warra gadhee hojjetaniif adabbiin si'ool yookaan gaanam keessa akka jiru ni dubbatama. Seensi balbala si'ool yookaan du'a booda iddootti dhalli namaa adaba fudhatu qabatamaan akka jiru viidiyoo isaa akkan isinii hojjedhu ni barbaaddu koomentii jala naaf ka'a. Egaa addunyatti yoom akka jalqabdeef yoom akka goolabamtu hin beekamne kanarra amantii gosa hedduutu jira. Isaan keessaa amantiin kiristiyaanaa isa tokkodha. Har'a kitaaba amantii kiristaanaa irratti kan waa'ee dhuma addunyaa irratti barreeffamee fi kan yeroo ammaa taateen sun raawwachaa jiru walii wajjin ilaalla. Harka fuune akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii quunnamtii keessan baga nagaan gara chaanaalii kootti deebitan jecha har'as viidiyoo biraan isiniif deebi'e. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana irratti odeeffannoowwan ajaa'ibsiisoo koomeedii afgaaffii fi seenaawwan fiilmii gabaabinaa waan argattaniif subscribe gochuun maatiin of ta'a. Hundumti keessanuu viidiyoo kana laayik gochuun haa eegallu. Akkuma beekamu amantiin kiristiyaanaa aadaa fi seenaa saba Israa'el kan baay'inaan of keessatti qabate yommuu ta'u, kakuu haaraa fi kakuu moofaa jechuun bakka lamatti qoodama. Kakuu moofaan dhaloota Yesuus Kiristoos dura kan katabame yommuu ta'u, kakuu haaraan ammoo dhaloota Yesuus Kiristoos boodadha. Kutaa kitaaba qulqulluu kana keessaa jechuunis kakuu haaraa keessa macaafonni 27 kan jiran yommuu ta'u, macaafni inni dhumaa kakuu haaraa fi akkasumas dhuma macaafa qulqulluu ta'ee mul'ata Yohaannis kan jedhamu waa'ee taateewwan dhuma addunyaa kanaa mul'isan irratti xiyyeeffata. Mee kutaa wangeelaa kana keessaa kutaa viidiyoo keenya irraa waliin wal qabatu isiniif haa dubbisu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12. Ergamaa inni ja'affaan immoo waciitii isaa keessaa Efraaxiis laga guddicha irratti gadi naqe. Bishaanichis ni goge. Mootonni warri ba'aa biiftuu akka dhufaniifis karaan in baname. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 14, 15 fi 16. Sagalichi ergamaa isa ja'affaa malakata baatu sanaan ergamoota arfan laga Efraaxiis isa guddichatti hidhaman hiiki jedhe. Ergamoonni arfan sun in hiikaman. Isaan warra namoota harka sadii keessaa harka tokko ajjeesuudhaaf saayitii kanaaf guyyaa kanaaf ji'a kanaaf waggaa kanaaf qopheeffamanii turanidha. Lakkoofsa loltoota abboota fardeenis nan dhaga'e. Lakkoofsi isaanis miliyoona 200 ture. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 19. Aboon fardeen sanaas afaan isaanii keessa eegee isaanii keessas jira. Eegeen isaanii inni bofa fakkaatu mataa qaba. Isaanis nama ni miidhu. Akkuma dhageessan kutaa kana keessatti kan caafame gogoo laga Efraaxiisii fi ergamoonni hidhaman akka bishaan kana keessa jiranidha. Dabalataanis ergamoonni hidhamanii jiranis bocaan maal akka fakkaatan nuuf kaaseera. Akkuma viidiyoo irraa argitan lagni Efraaxiis gogaa jira. Isa booda maaltu ta'a? Kutaa kana waliin maaltu walitti viidiyoo keenya irraa fide? Kanaafi gaaffilee dabalataa hedduu beekuuf hanga xumura viidiyoo kootti na hordofaa. Akkuma jalqaba isiniif kaase kutaan macaafa qulqulluu kun yookaan mul'atni Yohaannis waa'ee xumura biyya lafaa irratti kan xiyyeeffatedha. Kutaa kana guutummaatti yoo dubbifattaniitti ta'e bara dhumaatti akka lolli cimuu fi wantoota hedduun akka raawwataman kaa'amanii jiru. Garuu isa kana kan adda godhu goguu laga kanaa qofa osoo hin taane taatee laga kana keessatti ta'aa jirudha. Lagni Efraaxiis kakuu moofaa keessatti seera uumamaa keessatti akka laggeen arfan jannata keessaa yaa'an keessaa tokko ta'etti ka'a. Egaa lagni guddaan Iraaq keessaa ka'uun Siiriyaa fi Turkii keessa darbu kun jiraattota qarqara laga kanaaf madda galii ta'uun waggoota dheeraaf tajaajilaa tureera. Yeroo ammaa garuu faallaa isaa ta'ee uummanni naannoo kanaa fi biyyoonni lagni kun keessa darbu yaaddoo guddaa keessa jiru. Namoonni dhugaa amanuun itti ulfaatu tokko tokko akka kaasanitti madda laga kanaa kan taate Turkiin hidha waan irratti hojjetteef hir'ate jedhanii gugaafalmu. Baay'een keessan ammallee dubbiin kun isiniif garuu dhiisuu danda'a. Akkuma kitaaba qulqulluu irraa ammaan dura isiniif dubbise akka ergamoonni laga kana keessatti hidhamanii jiran dhageessanii dubbiin kun dhugaaf soba akka ta'e mee viidiyoo kana ilaalaa. Akkuma dhageessan sansalata ergamoonni kun ittiin hidhamanii fi sagalee iyya isaanii dhaggeeffadhaa. Viidiyoon kun viidiyoo dhugaa iddoo kanatti waraabamedha.
Egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata ture. Yeroo itti aanutti viidiyoo akkamii isiniif hojjedhu komentii jedhanaaf ka'a. Hanga viidiyoo itti aanu wal agarruutti nagaan iddoo jiraattan naa tura.